Hordoftoota kiyya kabajamoo jiimeelii keessan jabeeffatuun dirqama jechuudha. Jiimeeliin keessan yoo isin jalaa bade akkasumattuu step verification fi akkasumas qulfii itti godhatuu qabdan jechuudha. Qulfii jiimeela keessanii itti jabeeffatuu qabdu jechuudha. Akkaataa jiimeelii keenya itti jabeeffannu viidiyoo kan hanga dhuma isaadhaan yoo laaltan jechuudha daawwattan irraa baratuu dandeessu jechuudha. Jiimeelii keenya jabeeffannee qulfii itti godhatuu qabna jechuudha. Qulfiin keenya nambara keenya itti galchinee verify goonee Gmail keenya jabeeffatuu qabna jechuudha. Egaa Gmail keenya jabeeffatuudhaaf akkasuma akka nami carraa nami Gmail keenya hatuudha san jechuudha hin danda'u jechuudha. Kanaafuu akkamittiin Gmail keenya jabeeffanna jechuudha. Hordoftoota kee kabajamoo akkuma beekamu siitingii keessa seenneeti jechuudha. Siitingii ka jedhu bilbila keenya irra jechuudha. Siitingii ka jedhu irra kilik godhanna. Yeroo irra kilik godhanne Google ka jedhu ni jira. Google ka jedhu barbaaddanii Google kanarra kuno Google ka jedhurra kilik godhanna. Yeroo kilik godhanne akka ta'e nuuf baasaa manaa jiru Google account ka jedhu Gmail keessan kan irra jiru isiniif baasaa. Manaj kanarra yeroo tuqanne jechuudha. Professional info data and privacy ka jedhu ni jira. Irra dabarfanna security waan jettu ni jirti jala kana security kunooti kilik irra godhanna. Yeroo irra kilik godhanne hordoftoota kee kabajamoo kunoo asittiitti jechuudha. Mallattoo gaafii kana nurra kaaheetii jira. Warroonni asittiitti hin sirreeffatin as dhuftanii Gmail keessan security isaadha jechuudha. Raayitii qulfii itti godhatuu qabdanii jechuudha. Kanaafuu as dhuftanii sirreeffatuu qabdan. Waan kana sirreessuun dirqama. Warroonni monetaayizii seera isaadhaa guutanis jechuudha. Waan kana as dhuftaniitii raayitii godhuu qabdan. Kun dirqama Gmail keessan jabeeffatuu qabdanii jechuudha. Osoo rakkoon takka isinirra hin geenye jechuudha. As dhuftanii Gmail keessan jabeeffatuu qabdu. Egaa amma mee waliin haa sirreessinuuti. Kunoo asuma kilik godhanneetuma gara fuula duraa ceenaa. Yeroo irra kilik godhanne akkatti nuuf baasa. Kunoo hordoftoota kee kabajamoo recovel email ka jedhu recovelii emailii itti galchattanii yoo feetan mee ammani phone amma dirqama jechuudha. Phone number ka jedhu itti galchanne jechuudha. Phone number ka jedhu itti galchanne security kana jechuudha. Raayitii itti nuuf taha jechuudha. Raayit nuun jedha. Kanaafuu security keenya itti jabeeffanneetii jirra. Carraa namii nu hatuusan hin dhaqqabu jechuudha. Kanaafuu hin danda'u securityidhaan qollofatuu qabna jechuudha. Nambara keenya jechuudha. Kanaafuu phone number ka jedhu ni jira. Add ka jettu kanarra kilik godhanna jechuudha. Add ka jettu kanarra yeroo kilik godhanne gara fuula duraa nu ceesisa. Gara fuula duraa nu oofa. Adii tanarra yeroo kilik godhanne jechuudha. Gara fuula duraadhaa nu oofa sirreeffannaa jechuudha. Waa hunda as keessatti dhufnee sirreeffatuu dandeenya jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan yeroo adii tana kilik godhanne jechuudha. Akka ta'e nuuf baha try another akkasuma continue ka jettu tana tuqanne jechuudha. Kanallee hin tunnu jechuudha. Wanni nuti tuquu qabnu continue ka jettu tana continue ka jettu kilik godhanna. Yeroo kilik godhanne hordoftoota kee kabajamoo keessan ta'uu mirkaneessii isin nuun jedha jechuudha. Bilbilli kun keessan ta'uu mirkaneessaadha. Security jechuudha. Harkaadhaa banamu san jechuudha. Saniin cheekii godhii kan kee ta'uu mirkaneessi nuun jedha. Saniin cheekii goona kunoo gara san nu dabarsa jechuudha. Akkasuma quba keessaniin security san tuxxan jechuudha. Printerii telefoona keessanii jechuudha. Kanaafuu hordoftoota kabajamoo akkatti nuuf baasa. Biyya jirtan jechuudha. Biyya jirtan ofufuu inni itti ni jijjiira jechuudha. An biyya Jibuutiitiin jira. Biyya Jibuutiidhaa fideetii jira jechuudha. Kanaafuu alaabaa waliin fideetii jira. Banduu fi waan adda addaa itti naquu isin barbaachisu jechuudha. Kanaafuu nambara keessan itti galchattan jechuudha. 77 duwwaa 417 45 kunoo nambara kee itti galchadheetii jira. Kanaafuu next goonaa jechuudha. Nambara keessan ida'uu fi pilaasii 001 hin barbaachisu jechuudha. Nambara keessan ofumaafuu nu gabaabsee isiniif fida. Biyya irra jirtan jechuudha. Isiniif fida. Yeroo inni isiniif fida jechuudha. Nambara keessan sirrii ta'e itti galchattu jechuudha. Next ka jettu ni jirti. Next tana kilik godhanna hordoftoota kabajamoo. Kunoo next tana yeroo kilik godhanne okay ka jettu ni jirti. Okay tana kilik godhanna jechuudha.
amma Gmail keenya jabeeffatuutti jirra jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan verification Google verification code ka jedhu ni jira. Nuuf ergeetii jira jechuudha. Miseejiidhaan nuuf ergeetii jira. Miseejii inni nuuf erge kana miseejii keessa seeneetii itti galchanne jechuudha. Kunoo miseejichi kunuu kana kanaafuu itti nuuf galcheetii jira. Miseejii kana itti galchannee furaa san jechuudha sirreeffanna. Gmail keenya sirreeffanna jechuudha. Kunoo dijitii koodii 6 nuuf erge san itti galchadheetii jira. Next ka jettu ni jirti. Next tana kilik godhanna hordoftoota kee kabajamoo. Steepii xiqqoodhaan sirreeffatuu dandeenya. Achi booda dan ka jettu ni jirti. Dan tana kilik godhanna jechuudha. Hordoftoota kee kabajamoo security'n duraan nutti diimeseetii jiru sun amma kunoo akkattiin nutti raayitii nuuf kenneetii jira jechuudha. Kanaafuu dirqama jechuudha sirreeffatuun. Hordoftoota kee kabajamoo akkuma argaa jirtan kunoo kan asititti diimeseetii jiru sun raayitii nuuf taheetii jira. Jabeeffanneetii jira. Namni Gmail keenya kana hatuu hin danda'u jechuudha. Gmail keessan as dhuftanii akkatti sirreeffatuu dandeessu. Egaa hordoftoota kee kabajamoo viidiyoo biraa baay'eetu jira. Viidiyoo biraadhaa kana daawwadhaatii like, share, comment godhuudhaan nu jajjabeessaa. Akkasuma immoo hiriyoota keessaniif share godhaa irraa haa baratanii warroonni baratanii warroonni hin beekne irraa haa barataniitii isiniin jedha. Haga viidiyoo dhuma kanadhaa kan nafaana turtaniif guddaa takka galatooma. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti like, share, comment godhuudhaan nu jajjabeessaa. Barri bara hojii, bara haaraa, bara milkii nuuf haa ta'u. Nagaan jiraadha.